Jaalallee qofaadha manaa ko. Ijoollee nama bareedinuu mabirata fi. Afuura sanaaniiti kan dhuftee jamaree sirbitee ijoollee durbaa meeqa boosisa. Waldaa keessatti afuura keessaa nama boosisa sirbatti dhuftee immoo. Har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqe jedhee haceen hundeessaa. Adwaan Oromoo malee Adwaan fakkaattu soba. አድዋና ኦሮሞ ምን እንደሆነ የጣሊያን ጋዜጠኞችን መጠየቅ ነው የኛ ሀገሮቹን ተዋጅ akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoon guyyaa irraa viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een walitti deebinee jirra haga xumuraatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu like godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti Jaalallee qofaadha manaa ko. Eessammoo wal argatani. Elala bamanako. Nikam ma? Nikami? Gada. Churube. Gada. Churube. Gada. Churube. Gadaan kan Oromoo tutuuta abbaa gadaa waan ta'eef dhagaan jiru. Run. Isa mitichuudha. Silaafuu abbaa manaan kun hambagat. Dhiira diaasporaa moo dhiira biyya keessatti heerumuu barbaadda? Kun gaaffii maal qabaree diaasporaadha ka? Harreen wajjin jirra? Hanna. Hanna gaaffii ho'iinsi gaafadha. Tole. Dhiira diaasporaa moo dhiira biyya keessatti heerumuu barbaadda? Kun gaaffii maal qabaree diaasporaadha ka? Diaasporaa wayya? Eeyyee ati nyaata mana gaafa nyaattu moo hoteela gaafa nyaattu sitti tola? Obboleettii ko qoraan guuraa guddate bishaan guuraa guddate inni dhiira sooressa malee ittiin heerumu jettu obboleessa keessa miskiina sanatti immoo eenyutu si heerumare. dhugaadha asirraa maal hubadhe isinitti fakkaata hundinuu sooressa dhiira sooressa yookiin dhiira qarshii qabu abbaa qabeenyaa barbaadu yoo ta'e hiyyeessi qarshii hin qabne akkamaa ta'ure mee maal jedhu Kurupheen buqqee baattee burqaa'u taalte kan jedhu alshan jedhime. Alshan irra deddeebiidhaan alshan. Jechuun kun kurupheen buqqee baattee burqaa'u taalte jechuu jedhu kana irra deddeebiidhaan naa jedhi. Kurupheen buqqee baattee burqaa'u taalte. Buruqeen buqqee kaattee maal taalte? Buruqeen buqqee kaattee burqaa'u taalte. Kuruphee dhime? Kuruphee. Buqqee baattee burqaa'u taalte. Buruqeen buqqee kaattee maal taalte? Arambeeku. Kurupheen buqqee baattee burqaa utaalte yeroo shan irra deddeebi'i jedhi jetteeni gaafiin kun amma gaafii ulfaatu maaltu ulfaatame? Ijoollee nama bareedinuu mabirata fi. Nuni situu dibannee bakkee kana keessa deemne meeqan nutti maraata jechuudha. Kunoo sanitti. Anammaa sirriitta. Kanatti dhimma fidi siin jedhee ofiin dhugan jedhe malee horiin obaasan siin jedhee. Maali dii keessa nagartee fi? Maaliin godhadhe yoo inni diikoo arge? Maal ofirraa dhiqa? Anaan qoshashanaan jechuun itti amma mokkosii dhagaan kanaaf inni ofirraa dhiqa. Maasir maal? Nani jedhee siidee. Seebii. Qoshasha. Simbaas ammoo bariina irraa bari. Dhageessatti miti? Kosii waliin. Intala ishee afaan Oromoo hin beekne sana yeroo doormii taa'ee janajjanu jedha. Hello. Abeet. Nagaa bulte. Attam bulte. ምንድን ነው አማርኛ ታውቅም? ኦሮሚፋ በጣም ኦሮሞ አላውቅም እኔ። አማርና አማራው ትንሹ እሞክራለሁ። በቃ አማርኛ ነው የማውቀው። እሺ እኔ ሰላም እሺ ጋር አቤት። ግን ምንድን ነው የምፈልገው ነበር? እሺ ጄሽ አጋንጅሩ አንተ አማሪፋ አጋንጅሩ አንተ ጄካ በዳ አጋንጅሩ ኦሮሚፋ ሶፍት ሆቴል ያሰው ለንዳ ምን ፈልገህ ነበር አሁን ደውለህ? أنا نفلق فكرنا أنا فكرنا بناتي بقى زاري ما فدول شيء بدن بارجين نقرأ Kee olqaan qeeshoo Habtaamuu Lamuu biratti dhiyaate waan isaa waan hedduu dubbatee jira faarfata akka turee fi albaama guutuu akka qabu faaruu waa'ee kanas dubbatee jira faarfannaa irraa gara sirbaatitti akka dhufu kan dhiibbaa guddaan irratti godhe sirba Taaddalee Gammachuu fi Hacaaluu Hundeessaati jedhee jira haa ilaallu. Amma gaa sirba dhiibbaa kan sirriitti uume tokkoffaan akkuma sila jettee yeroo albeemii Taaddee ba'ee achirraa immoo kana Hacaaluuti. Waltajjii irratti yoom of agarte? Sirbu kan jalqabde maayikii akkamitti qabatte?
Ani sirbaan eegaleetiin faarfannaatti galee sanaan booda jalqaba sirba eegale. Protestantii. Faarfannaa Protestantii achitti madarakii Pirotestaantii irratti nu argine. Waltajjii waldaa keessatti. Waltajjii waldaa irratti. Achitti faarfattee? Eeka. Faarfannaa mataa keetii qabda? Faarfannaa mataa kun qabame albeema guutuu qabda? Akkam ture? Ani bareeda ture. Akkamitti achi keessaa gara sirbaatti dhufu hin ulfaatu? Ulfaatu bakka gamaa gamaan laalee murtee mataa kiyyaatiin karan taa'eetti murteesse. Haasaa isaa kanarraa wanti nu hubachuu dandeenyu salphamatti jireenya kan kee keessatti maal hojjattee jiraachuu akka dandeettu yookiin akkamitti akka jiraattu kan murteeffatu sima jechuudha. Namni biraa si murteessuu hin danda'u. Namni baay'een waaqayyoon hin dhiiste jedhu. Ati hin dhiiste moo faarfannaa dhiiste? Tarii waldaa dhiisuu hin danda'a. Waaqa akkamitti dhiisuu dandeessa? Waaqa dhala jiraachuu hin dandeessu. Ilmaayyuu amma amantii waan itti ciminetti fakkaata gara waaqatti. Kan durii caalaayyuu amma itti cimeetti nama waaqatti dhugaa dubbachuu. Waldaa irratti hin faarfattu malee sodaan waaqaa si keessa jira. Baay'ee. Hafuura sanaaniiti kan dhuftee jamaree sirbitee ijoollee durbaa meeqa boossisa. Waldaa keessatti hafuura keessaa nama boossisa. Sirbatti dhuftee immoo durba duwwaa boossisaa turte. Dhiirris hin jira jedhanii dhaga'e. Wayyaa warra dhiiraa warra boo'ee. Kee'ol waa'ee isaa waan hedduu akkanatti dubbatee jira. Jamareen sirba isaa sirba inni uummata biratti beekamtii guddaa ittiin argate kana qofa miti sirba miira nama hedduu madaa nama hedduu tuqee namoota hedduu boojjise. Har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqe jedhe haceen hundeessaa qeerransi amboo keessa seenaa nu yaadachiise seenaa dhugaa kaleessa. Gootota gaafa xiiqii maqaa waama anisoo garasuu ilma dhukii ilma walee walisoo. Leencota ilmaan keenyaa baalchaa saafoof gabayyoo oliiqaa dingilfa'i gooticha baddaa sayyoo. Meeqan maqaasii waama tokko tokkoon lakkaa'e warra eeboof gaachana taankii diinaa akaa'e. Meeqan maqaasii waama tokko tokkoon lakkaa'e warra eeboof gaachana xaaliyaaniin akaa'e. Shawwali xaarraa ka'ee dhaqee gaara adawaa. Gootichi dhiiga isaatiin biyya isaaf ta'e dawaa. Eeboof gaachana isaatiin farda yaabbatee duule. Leenca reeffa faranjii daandii gubbaarra tuule. Gootii ija barbada yoo barbaadde fakkeenya hafte goorgis diinagdee botoraan ilma keenya. Yeroo ayyaanni yaadannoo injifannoo adawaa dhufu Haacaaluu Hundeessaa irraanfachuun hin ulfaata. Maaliif yoo jettani waan hedduu achirratti hojjetee jira waan hin irraanfatamne jechuudha. Namoonni hedduu Haacaaluuf kana maaltu walitti fide jedhanii gaafatu. Seenaa qabsoo biyyattii kana keessatti qoonni gootonni Oromoo qabaatan olaanaa haa ta'ullee malee seenaan gootota Oromoo yeroo overlap ta'ee mul'ata. Haa ta'uti immoo seenaa gaanyumtuu haguuguu malee guutumaan guututti awwaaluu hin danda'u. Adwaan Oromoo malee adwaa hin fakkaattu sobadha jechuudha. Kanaaf kan adwaa bilisoomse waraana adwaa irratti sababa sablammiin biyyattii kanaa hirmaatan illee malee qooda olaanaa shoora olaanaa fardeen Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo qooda olaanaa qabu jedheetiin aman. Waa'ee Oromoo fi injifannoo adawaa gidduu jiru Haacaaluun akkanatti ibsee jira. Seenaa kana seenaa isaanii qofaa godhuudhaaf namoonni hedduu irratti hojjetaa turanii jiru. Icciitiin kun wanti kun akka hin milkoofne waan hedduu dubbachuudhaan waan hedduu hojjechuudhaan nama waan guddaa hojjete Haacaaluun. አድዋና ኦሮሞ ምን እንደሆነ የጣሊያን ጋዜጠኞችን መጠየቅ ነው። የኛ ሀገሮቹን ተዋቸው። ብዙ ጊዜ ኦቨርላፕ የሚሆነው መሬት ብቻ አይደለም፣ ጀግንነትም ኦቨርላፕ ይሆናል። አድዋ ማለት ለኔ ገበዮ ጉርሙ ነው። አድዋ ማለት ለኔ ባልቻ አባ ነፍሶ ነው። ጣሊያን ማለት የጣሊያን ቀባሪ ገረሱ ዱቂ ነው። የጣሊያን ቀባሪ በላይ ዘለቀ ቂንጡ ነው። ሪቂቻ ረጋዋ ማሪቂቻ አድዋ ጉዳይ ሰፊንፊኔ ጂሩ ነምኒ ወሴና ደብሴስ ለፍቲ ሴና እንጂ ጂሩ ይላል። ሶ ታሪክን ቢያዛባ ታሪክ የተሰራበት ቦታ ግን አይዛባም ይላል። የኛ ከሰረጨ ያካ አድዋ ደቄ የኛ ከባንዳ ተይ ዲገዲራ ገነቴ አራም ፈልሜ ሲሬሳ ሴና ከራራ መኬዳ ይሄ ከምሰልሎ ቁጥር አንዱ ጀግንነትን አውርሶና እኛ ደግሞ ከነሱ ወረስነው ጀግንነት ለልጆቻችን ልጆቻችን እናወርሳለን ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ኦሮሞ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ የሚዲያው ቦታ አታገኙ። አሁን ያለው ትውልድ ግን የጀግንነቱን ቦታ የሚዲያውን ቦታ መገኘት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ለቀማተኞች እድል መሰጠት የለበትም። በኔ ትውልድ ላለ እቺ ከኔ በላይ ያሉትን ወፍገራራክሙ ከሙረን ይላል ኦሮሞ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንም አሳልፎ መስጠት የለበትም። ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት።
Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Sabiskiraayib godhaatii maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.